namoonni markaatoo keessa jiranii lakkoofsaanii baay'ee ol ka'aadha. Egaa eeggannoo jedhame keessa inni tokko walirraa fageenya qaamaati. Walirraa fageenya qaamaa irratti namoonni walirraa akka isaan hin fagaanne argitu. Walirra fagaachuu qaama immoo dhukkuba COVID-19 yookaan koronaa vaayirasii ittisuu irratti shoora olaanaa akka qabudha. Fageenya qaamaa jechuun namni tokko nama biraarraa yoo xiqqaate hamma meetirii 2 fagaachuu qaba. Kanaaf eeggannoon keenya baay'ee cimaa ta'utu irra jira. Namni tokko yoo dubbatu yookaan yoo qufa'u yookaan immoo yoo haxxiffatu yoo meetira 2 gadi walitti qee yoo dhaabbate yookaan immoo wal cinaa yoo taa'e jechuudha. Coobni afaan keessaa yookaan funyaan keessaa akka bahanii vaayirasii kana kan qabatan jiru salphumaan gara nama biraatti darbuu danda'a jechuudha. Uummanni keenya baay'ee of eeggannaa cimaa of eeggannaa guddaa ofii gochuutu isarra jiraata. Dhibeen kun akkuma dhageenyu hundi keenya gurraa qabnu biyyoota guddatanii sadarkaan eegumsa fayyaa isaanii addunyaa kanarratti beekamaa ta'e keessatti lubbuu namoota baay'ee galaafachaati kan inni jiru. Sadarkaa ammarra jiru kanatti yaaddoo guddaa waan qabnuuf akka ogeessaatti kanarraatiitu of qo'achuun danda'ameeti baay'ee gaariidha gorsa jedhu qabna.